Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya. Egaan guyyaa irraa immoo General Psychology Chapter 2 Part 2 kan wajjin ilaallu ta'a. Egaan Part 1 wantoota hedduu wajjin ilaallee turre. So behaviorist theories of learning jala classical conditioning theory of learning ilaallee turre. Achuma jalaa irraa immoo isa lammaffaa operant conditioning theory of learning ilaallee sana booda kanneen biroos kan nuuf ilaallee jechuudha. So operant conditioning theory of learning developed by an American physiologist B.F. Skinner nama jedhamuun kan hundaa'edha jechuudha. So B.F. Skinner American physiologistidha namni operant conditioning kana found godhe. So assumptionota jira. Learning in which a voluntary response is strengthened or weakened depending on its favorable and unfavorable consequences. So as keessatti learningin consequences irratti hundaa'etu jechuudha. Behavioriin tokko voluntary waan tokko ni raawwanna, egaa raawwanneen booda consequence isaa irratti hundoofne learningin yookaan amalli sun akka itti fufu kan ta'u yookaan kan dhabamu kan ta'udha jechuudha. Which means consequence nuti arganne sun yoo gaarii ta'e amalli sun ni jajjabeeffama akka ichumaan itti fufa. Gaafa immoo consequence sun undesirable ta'e yookaan unpleasant ta'e maaltu ta'a jechuudha, amalli sun weaken ta'a yookaan achumaan bada jechuudha. So learning as keessatti akka warra classical conditioning theory sana involuntary yookaan osoo hin fedhin kan barannu osoo hin taane waan tokko yaadneetuma kan barannudha jechuudha. So voluntary as keessatti. So environmental consequences is at the heart of operant conditioning. So also called instrumental conditioning. Operant conditioning kana maqaa biraa instrumental conditioning jennee waamuu ni dandeenya. So consequence gahee guddaa taphata jechuudha as keessatti operant conditioning kana keessatti. Operation or actions which an organism has to carry out. So inni kun action yookaan operation organism tokko gochuu qabu jechuudha, baachuu qabudha. So behavior can be explained by external causes of an action and the action's consequences. So operant conditioning theory of learning is concerned with voluntary and higher learning rather than reflexive or involuntary behavior. As keessatti wanni nuti hubachuu qabnu operant conditioning kun voluntary dha. Voluntary learning dha jechuudha. So the term operant conditioning refers to the fact that the learner must operate or perform a certain behavior before receiving reward or punishment. Organism tokko jajjabeessitu yookaan rewardii argachuudhaaf yookaan immoo punishmentii adabbii argachuun dursa maal gochuu qaba? Behaviorii tokko raawwachuu qaba jechuudha. Waan tokko perform gochuu qaba. So sana booda consequence isaa maal ta'a? Reward yookaan punishment ta'a. Gaafa reward ta'e amalli sun akka baratamu ta'a jechuudha. Achumaan akka irra deddeebi'ee raawwatu ni taasifama. Gaafa immoo punishment ta'e amalli sun achumaan baduu danda'anii dadhaba. So thus by definition operant conditioning is a type of learning in which behavior is strengthened if followed by reinforcement or diminished if followed by punishment. So hogguu amala raawwane tokko booda consequence dhufe sun reinforcement yookaan wanta nu jajjabeessu yoo ta'e amalli sun ni jabeeffama yookaan ni jabaata. Carraan irra deddeebi'ee raawwachuu isaallee ni heddummaata. Yoommoo waan raawwanne sana booda behaviorii keenya sana booda amallichi followed by punishment gaafa waan gadheedhaan immoo hordofame maaltu ta'a? Adabbiidhaan gaafa hordofame amalli sun carraan baduu isaanii guddata jechuudha. So
Exampleota kanaa ilaallu. Working industriously can bring about raise in salary or bonus. So namni hard working yookaan namni cimee hojjetu tokko salary yookaan boonasii wayii argachuu danda'a. So gaafa salary yookaan boonasii dabalataa argatu kan immoo amala ciminaan hojjechuu kana ni barata, irra deddeebi'ee sirriitti hojjeta jechuudha hojii isaa. Example 2, studying hard in college results in good academic grades. Barataan gadi qabee dubbisee qorumsa isaa gaafa fudhatee booda gireedii gaarii gaafa galmeessise ammallee amala san barate gireedii riwaardi sun maalinni konsekwensi gaarii waan ta'eef gireedii gaarii gaafa argate ammallee irra deebi'ee gireedii gaarii argachuudhaaf dubbise jechuudha. So for example barattoonni freshman irraa kaasanii foorii fidan carraan foorii fidanii xumuruu isaanii baay'ee guddaadha. Sababni isaas jalqabarra riwaardii gaarii argatan waan ta'eef ammallee irra deddeebi'anii isa sana argachuu barbaadu. Example 3, a patient moans and groans as he attempts to get up and walk for the first time after an operation. Praise and encouragement for his or her efforts will improve the chances that he or she will continue struggling toward independence. Dhukkubsataan tokko opereeshinii erga hojjetatee booda yookaan operaasyoonii erga ta'ee booda ka'ee deemuudhaaf maal inni of sodaata jechuudha. Ni aadaa wantoota garaagaraa godha. Sana booda gaafa maatisaa fi akkasumallee doktoroonni isaa gaafa jajjabeessan, gaafa encourage godhan, gaafa praise godhan maaltu ta'a? Namni dhukkubsataan kun of danda'ee deemuudhaaf ni yaala jechuudha. Carraan of danda'ee deemu isaallee bal'aa ta'a. So fayyiteerta amma ati nama cimaadha wantoota akkasii jennee dhukkubsataa san gaafa jajjabeessine ka'ee of danda'ee deemuu danda'a jechuudha. So chaansiin of danda'ee deemuusaa ni bal'ata. Kanaafiyyuu riwaardii argate peeshantiin kun. Riwaardiin isaa pireezii, encouragementii fa'aadha. Skinners experimentii kana ilaallu. Skinners maal godhee hantuuta booksii tokko keessa kaa'ee booksii kana keessatti liiver wanni jedhamtu hin jirtu wanti hantuunna gaafa tuqxe wannichi sun reinforcementiidhaan gaafa hordofame jechuudha. Gaafa tuqxe liiverii kana gaafa tuqxe maaltu dhufaa? Nyaanni hin dhufaaf jechuudha. So jalqaba gaafa hantuunni booksii kana keessa kaawwamtu environmentii haaraa waan ta'eef haalli adda ta'ee as keessa fiffiigaa turte akka carraa osuma fiffiigdu liiverii kana tuqxe jechuudha. Gaafa liiverii kana tuqtu maaltu ta'a? Nyaanni ni bittinnaa jechuudha gama keessa kanatti. So yeroo kana adeemsa keessa maal baratte? Liiverii kana tuquun akka konsekwensi gaarii qabu, riwaardii akka qabu, nyaanni akka dhufuuf waan baratteef deemte gadi qabdee nyaata buufatte jechuudha. So Skinner designed the Skinner box. Boxin Skinnerii kun maal jedhama? Skinner boxin kun operant chamber illee jennee waamuu dandeenya jechuudha. So boxi kana ni hojjete sana booda an operant chamber is a simple box with a device at one end that can be worked by the animal in the box. According to the experiment for the rats, the device is a lever. The lever is a switch that activates when positive reinforcement is being used, a food delivery or water delivery mechanism. Thus, positive reinforcement is contingent or dependent upon pressing a lever. Since this response is positively reinforced, it increases the frequency of pressing the lever. So, jalqaba akkuma kaasuuf yaallee jalqaba booksii tolcheerre Skinner kuni. So booksichis Skinner box or operant chamber jedhama. Booksii sana keessa liiverii waan ta'edhamu jira. Gaafa liiverii sun tuqame konsekwensi isaa konsekwensi gaariidhaan gaafa hordofame jechuudha. Reinforcementiidhaan gaafa hordofame gaafa liiverii sun tuqame maaltu ta'a? Nyaanni gara keessatti harca'a jechuudha. So yeroo kana hantuuta achi keessa kaa'e booksii san keessa. Gaafa booksii keessa kaa'u hantuutittiin achi keessa ni fiffiigdee sana booda akka carraa osuma fiffiigduu liiverii sanitti tuqxe. Liiverii jechuun gaafa hantuutittiin liiverii kana tuqxe nyaatatu harca'a jechuudha booksii san keessatti. So liiverii kanatti ni tuqxee nyaata ni argatte. Ammallee akka carraa itti buute sana booda maal baratte hantuunni kuni liiverii san tuquun maal fidaa? Nyaata akka fidu positive reinforcement akka qabu waan baratteef liiverii sana irra deddeebitee tuqxe jechuudha. So liiverii sana
Press godheet sana booda nyaata nyaachaa turte jechuudha. Since this response is positively reinforced and it increases the frequency of pressing the liver. Isa kana barachuun ishee ammas irra deddeebite hantuutittiin kun liverii sana akka tuqxu ishee taasisa jechuudha. So as keessa wanni hubannu maaltu reinforcementichi preesii sana liverii sana prees gochuu irratti hundaa'a jechuudha. So steepota Skinner hordofee basic step is followed by Skinner in the operant conditioning. Jalqaba maaltu ture? A hungry animal is placed in a laboratory setting, example Skinner box waan jedhamu kana keessa hantuuta beelofte wayii yookaan adurree beelofte yookaan paayyeeni beelofte kana keessa keenya jechuudha. So the animal will wander in the box. Animalittiin box keessa san guggulufte jechuudha. Ni fiigdi exploring its environment in a random way. So environment random dhaan keessatti darbatamte kana keessa ni fiigdi. The animal will press a lever by a chance. Akka carraa liverii san tuqxe jechuudha. Which enables it to receive food from the food container. So liverii san tuquun maaliin hordofsiise? Liverii tuquun ishee akka nyaata argattu ishee taasise jechuudha. Liverichi akka carraa tuqxe garuu. The first time the response occurred, the animal will now learn the connection between liver pressing and the stimulus food. Akka carraa tuquu ishee yookaan jalqaba tuquu ishee saniin connectionii liverii fi liverii tuquun akka nyaata argamsiisu kan hin baranne ture. Akkuma irra deddeebitee tuqaa turteen at the frequency of liver press increases the animal learns that the receipt of food is dependent on liver pressing behavior. So nyaanni argachuu ishee liverii san tuquu irratti akka hundaa'u akkuma irra deddeebitee liverii sana tuqaa turteen baratte jechuudha hantuutni kun. So steeponni Skinners kana jechuudha. Skinners analysis. Achirraa immoo wantoonni inni analyze godhe maal fa'aadha? A response or operant can lead to 3 types of consequences. So response chin or behavior sun consequences sadi argachuu danda'a jechuudha. Consequence gosa sadi yookaan neutral consequence or reinforcement or punishment. Neutral jechuun homtuu waan hin argamne jechuudha. Liverii sanni tuqxii wanti foodinis punishmentiinis yookaan riwaardinis hin jiru jechuudha. So kana jechuun neutraalidha connection san wanti barattu hin jiru hantuunni illee. Reinforcement gaafa inni foodii jechuudha. So innichi kun riwaardii argatte. Punishmentiin immoo waan hantuuta sana miidhu wayii gaafa itti gadhiisinedha jechuudha. So consequence hantuunni sun liverii sana press gochuu ishii consequence kana sadeen ishii hordofsiisuu danda'a jechuudha. So inni tokkoffaa neutral consequence, reinforcement, punishment. So neutral consequence that does not alter the response. So behavior keenya san kan hin jijjiirre amala keenya san jijjiiruu kan hin dandeenyedha neutralin kun. Homtuu akkuma jalqaba seente achi keessa fiigdii ooman argattu liverii press gooti. So wanti isheen barattu illee hin jiru. Inni lammaffaa reinforcementidha jechuudha. Reinforcement irratti immoo a reinforcement that strengthens the response or makes it more likely to reoccur. Kan jechuun amalli tokko irra deddeebi'ee akka raawwatuuf wantoota jajjabeessan jechuudha. Jajjabeessituudha reinforcementiin. Wantoota amala san jajjabeessan. A reinforcer is any event that increases the probability that the behavior that precedes it will be repeated. Jajjabeessitoonni kuni maal isaanii? Amalli tokko irra deddeebi'ee akka raawwatuuf probability amalli sun irra deddeebi'ee raawwachuusaa ni dabalu jechuudha. So there are 2 basic types of reinforcers or reinforcing stimuli.
reinforceroota basically iddoo lamatti qoodne ilaaluu dandeenya. Primary fi primary reinforcers and secondary reinforcers. Primary kan jennu naturally reinforcing because they satisfy biological needs and strengthen a behavior without prior learning. Isa kana osoo hin baratiin uumamumaanuu fedhii biologicalii keenya waan guutaniif uumamumaanuu reinforceroota isaan kun. Fakkeenya nyaata fudhachuu dandeenya. Uumamumaan nature jechuudha. Ho'a fudhachuu dandeenya. So wantoota hedduu jiru isaan kun primary reinforcer jechuudha. Secondary reinforceroonni kun immoo reinforcers behavior because of their period association with the primary reinforcing stimuli. Isaan kun immoo primary wajjin associate ta'uudhaan. Secondary reinforceroonni kun isaan like money qarshii amma osoo fudhanne intrinsic value hin qabu jechuudha. Which means uumamumaan qarshii oomatti gochuun nyaachuu hin dandeenyu. Garuu nyaata nu bituu danda'a jechuudha qarshii. Wantoota biroo ittiin argachuu dandeenya. Grade illee fudhachuu dandeenya. Gradenis directly grade sun gatii nuun qabu waan biraa nuuf fidee dhufa malee. So grade gaarii gaafa qabaanne wantoota biroo argachuu dandeenya like good job ifaallee argachuu dandeenya. So isaan kun secondary reinforcer mataa isaaniitiin faayidaa akkasii qabaachuu dhiisuu danda'u. Garuu wantoota biroo akka argannuuf kan nu taasisanii jechuudha. Gaafa primary fudhanne immoo jalqabuma nyaatumayyuu nyaata gaafa nyaanne satisfaction qaba jechuudha. Directly biological need waan ta'eef nyaanni in nature reinforcer jechuudha. So inni kan biraa both primary and secondary reinforcers can be positive or negative. So primary isaa ta'uu secondary maalinni positives negatives ta'uu danda'a jechuudha. So both primary and secondary reinforcers can be positive or negative. So as keessatti wanti hubachuu qabnu positive jechuun itti dabaluu, negative jechuun immoo irraa hir'isu akka ta'e qofatti yaa hubannu malee positive jechuun waan gaarii qofa miti, negative jechuunis waan gadhee qofa miti jechuudha. So as keessatti akka ilaallutti jechuudha. Reinforcement keessa gaafa ta'e punishment keessa gaafa ta'e iddoo lachuu waan jiraniifu positiivinis negatiivinis. Kanaafiyyuu positive jechuun waan gaarii qofa miti, negative jechuunis waan gadhee qofa miti. So instead positive jechuun itti dabaluu qofa akka ta'e, negative jechuun irraa hir'isuu qofa akka ta'etti hubadhaatii wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Amma positive reinforcement is the process whereby presentation of stimulus makes behavior more likely to occur again. So positive reinforcement kan jennu is the process whereby presentation of stimulus makes behavior more likely to occur again. Stimuliin tokko jiraachuu isaa maalinni behavior sun akka irra deddeebi'ee raawwatu kan godhanidha jechuudha. Positive reinforcement behavior sun more irra deddeebi'ee probability irra deddeebi'ee raawwachuu isaa akka dabalan kan taasisanidha jechuudha. So positive reinforcement behavior keenya saniif waan ta'e kennu jechuudha. Reward waan ta'e itti dabalu jechuudha. Amala tokkotti waan gaarii dabalu jechuudha. Itti dabalu waan gaarii itti dabalu positive reinforcement. So fakkeenyaaf the process where presentation of stimulus makes behavior more likely to occur again. So stimulus itti dabalamu sun amalli sun irra deddeebi'ee akka raawwatuuf kan probability irra deddeebi'ee raawwachuu isaa kan dabalanidha jechuudha. So fakkeenyaaf daa'ima qabxii gaarii fidde tokko waan ta'e kennuuf jechuudha. Boorsaa badhaasu ta'uu danda'a. Amalli sun irra deebi'ee akka raawwatu taasisu. Kilaasii keessatti gaafa harka baasnee gaafii tokko deebisnee barsiisan nu jajuufaa isaa sunis positive reinforcement itti dabalaa irra jechuudha. Amalli sun akka irra deebi'ee raawwatu borullee harka baasee gaafa deebise akkasittiin jajamuu danda'a waan yaaduuf itti dabalaa jirra. Isaan kun positive reinforcement dha. Amalli sun akka jabaatuuf waan gaarii itti dabalu jechuudha. So negative reinforcement immoo wanta gadhee amalli sun akka jabaatuuf wanta gadhee irraa kaasu jechuudha. Negative reinforcement asitti
Negative reinforcement is the process whereby termination of an aversive stimulus makes behavior more likely to occur. Amalli sun akka irra deebi'ee raawwatu kan taasisu. Maal gochuun amala gadhee sana yookaan unpleasantii stimulusii sana amala sanarraa kaasuun jechuudha. The basic principle of negative reinforcement is the eliminating something aversive can itself be reinforcer or reward. So waan tokko irraa kaasuu waan gadhee sanarraa kaasuu mataa isaati akka reward itti ilaalama jechuudha. As keessatti fakkeenyaaf fakkeenya yeroo baay'ee jiru isin kilaasii keessan keessatti dubbisaa jirtu mucaan keessan inni xiqqaan immoo obboleessi keenya xiqqaan dhufee si jeeqannu amma akka maatii bira jirtanitti yaadati sana booda maatiin keessan gurbaa dhufee sin jeequ san gaafa sanarraa kaasan probability sin dubbisuu keessanii hin dabala jechuudha. So wanta gadheetu sinirraa ka'e yookaan jeequmsa sanatu sinirraa ka'e waan ta'eef maaltu ta'a jechuudha yeroo kana dubbisni keessan ni jajjabeeffamaadha jechuudha amma yeroo kana. So isa kana bifa kanaan hubachuu dandeenya negative reinforcement. Schedules of reinforcement jedhama. Schedule of reinforcement basically iddoo lamatti qoonna ilaaluu dandeenya continuous fi intermittent jechuudha. Continuous fi intermittent schedule. Continuous kan jennu akka amalli sun raawwate yeroo amalli sun raawwate hunda reward kennuufi. Reward kennu jechuudha akka yeroo amalli sun raawwate hunda. When a response is first occurred, learning is usually most rapid if the response is reinforced each time to occurs. So amalli sunillee yeroo jalqabaatiif amalli tokko ni raawwata. So response saniif reward gaafa kennaafi deemnu response sun maal ta'a ni jabaachaa deema jechuudha. So kanaafiyyuu fakkeenyaaf isa kana daa'ima tokko mana keessatti barsiisaa jirraa jennu akkuma isheen gaafii gaafannaa akkuma gaafii kamiyyuu yeroo deebistu badhaasa wayii kennuuf jechuudha. So fakkeenyaaf gaafii tokko hin gaafannaa hin deebisaa hin kenninaaf, lammataas hin gaafannaa hin deebisaa hin kenninaaf, sadaffaas akkasuma jechuudha. ABCD barsiisaa irraa ta'e akkuma isheen A jetteen ammas badhaasa tokko B badhaasa tokko hundarrattu jechuudha. Lakkoofsa isaa irraa ta'e tokko jettu badhaasa tokko, lama badhaasa tokko, sadii akkasumatti yeroo response sun ta'u kamiyyuu badhaasatu jira jechuudha. Rewardin wayii ni jira. Intermittent kun immoo darbeeti partially dha inni kun schedule of reinforcement which involves reinforcing only some responses. Response one muraasa qofa jechuudha. Amma fakkeenyaaf amma fudhanneen daa'ima tokko gaafii ni gaafannaa gaafii tokkoffaa gaafa deebistu wanta rewardin kenninaafi amma immoo darbee gaafii ja'affaarratti shanaffaarratti ta'uu danda'a. Darbeeti kan kennuuf jechuudha badhaasicha. So responses has become reliable, it will be more resistant to extinction if it is rewarded partially. Yeroo partially badhaasa kana badhaasnu maaltu ta'a amalli sun carraan baduusaa xiqqaadha jechuudha. Resist godha. Sababni isaas yeroo kam akka badhaafamnu hin beeknu waan ta'eef yeroo hunda expect goona jechuudha. Yeroo mara expect goona. Amma argadhee jenna. Isa oodhamne amma sittaan san argadhee waan yaannuuf cimneet hojjenne jechuudha. Amma immoo intermittentiin kun deebi'ee fixedii fi ratio fi intervaalii qaba jechuudha. So asitti jechuudha. Intermittentiin kun immoo ratio fi intervaalii qaba. Ratio gaafa ta'e immoo ratioon gosa lama fixed ratio fi variable ratio. Intervaaliinis gosa lama fixed intervaalii fi variable intervaalii. Kanaafiyyuu ratio gaafa ta'e fixed ratio fi variable ratio, intervaalii gaafa ta'e ammas fixed intervaalii fi variable intervaal scheduleota jira jechuudha. Tokko tokkoon ilaallu. Ratio kana keessaa fixed ratio jechuun occurs after a fixed number of responses. Responsiiwwan fixed ta'e booda jechuudha. Fixed ta'an booda badhaasni sun kan kennamudha. Amma fakkeenyaaf
ilaalla fakkeenyaan produce high rate of responding. Performance sometimes drops off just after reinforcement. It is effective for motivating a great amount of work. Isicha kana fakkeenya yeroo baay'ee fudhatamu industirii keessatti hojjetaan tokko oomisha inni oomishu kophee oomishaa jira yaa jennu kophee 5 yeroo oomishe kaffaltii kaffallaaf, which means akkuma kophee 5 produce godheen kaffaltiiniif kaffalamaaf jechuudha. Kaffaltiin lammaffaa jechuun ammas gaafa 5 kanan biraa oomishe 10ffaa irratti jechuudha, 15ffaa irratti. So fixed dhaan jechuudha. Fixed ratio gaafa jennu lakkoofsa ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsanii fixed gaafa jennu immoo lakkoofsa dhaabbataa. 3 noo ta'e 3 6 9 12 akkasitti jechaa deemna. 5 noo ta'e 5 10 15. Ratio jennaan lakkoofsa ta'uu isaa adda baafachuu qabdu. Fixed jennaan immoo lakkoofsi sun dhaabbataa ta'uu qaba jechuudha. So hojjetaan tokko akkuma 5 oomisheen maal goonaa badhaasa kenninaaf. Innichi badhaasa ta'uus mala yookaan saalarii isaa kenninaaf jechuudha. So gaafa kana maal inni kaffaltii sana argachuudhaaf jecha ammas dafee 5 kanan biraa oomishuu barbaada jechuudha hojjetaa sun. Muuru akka inni baay'ee oomishu isa taasisa. So kennaan kun immoo yookaan kaffaltiin kun osoo dhaabbatee carraan baduusaas guddaadha jechuudha. Baduu danda'a innichi kun behaviour kun. It is effective for motivating a great amount of work. Hojjettoonni oomisha baay'ee akka oomishaniif yeroo baay'ee sirni kaffaltii kun ni raawwatama. So isa kan hubattaniirtu jedhee yaada. Variable ratio immoo lakkoofsuma ta'e ammas inni kun maal inni hin beekamu yeroo itti reward sun argamu. Which means amma as keessatti fakkeenya biraa odoo daballee seelsiin tokko akkuma meeshaalee 10 gurgureen boonasii dabalataa kan kaffalluuf osoo ta'e ammallee 20 gaafa gurgure boonasii dabalataa kennamaaf jechuudha. 30 gaafa gurgure 10. So seelsiin kun sirriitti gurguramaa hara waan ta'eef seelsimaaniin kun maal godha jechuudha. Dafee ammas kanan biraa 10 gurguruu barbaadas. Sababni boonasiin jiruuf amma 10 gurgureetti boonasiin biraa hin jiru waan ta'eef. So kanaafiyyuu irra deddeebi'ee 10 gaafa gurgure boonasii ni argata ni beeka. Kanaafiyyuu dafee 10 gurguruu barbaada jechuudha. So as variable irratti gaafa ta'e garuu hin beeknu yeroo kam akka nuuf kennamu. So okaa 10 gurguree nuu kennamuu danda'a, 5 gurguree nuu kennamuu danda'a. Kanaafiyyuu wanti nuti beeknu hin jiru jechuudha. Occurs after some average number of responses. Produces extremely high steady rates of responding. Innichi kun immoo yeroo kam akka argannu waan hin beekneef callisneetuma cimnee hojjannaa jechuudha. So responses are more resistant to extinction. So carraan baduu isaanii xiqqaadha jechuudha as keessatti. Responsiin kun sababni isaas badhaasa yeroo kam akka argannu hin beeknu. Yookaas 3 oomishne waanta argachuu dandeenya, 6 oomishne argachuu dandeenya hin beeknu, 5 oomishne argachuu dandeenya hin beeknu waan ta'eef innichi kun expectation waan hojjenne yeroo marayyuu. Amalli kun carraan baduusaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. As keessatti fixed ratio keessatti carraan baay'ee oomishuu keenya baay'ee guddaadha. Garuu amalli sun baduu danda'a jechuudha gaafa dhaabbate wantichi. As keessatti garuu variable ratio keessatti yeroo kam akka argannu waan hin beekneef probability baduusaa xiqqaadha jechuudha. Amma intervaalitti dabarra. Intervaal gaafa inni taayimiidha inni jechuudha. Taayim gaappiidhaan inni kun ratio gaafa jenne lakkoofsan jechuudha. Inni kun asirratti immoo taayimii ta'uu qaba jechuudha. Intervaal schedule irratti. So innichis fixed fi variable qaba. Fixed interval fi variable interval qaba. Fixed interval kan jennu reinforcement occurs only if a fixed amount of time has passed since the previous reinforcers. Which means innichi kun time fixed ta'e booda wanti sun akka kennamu ni beekna jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a hojjettootaaf saalariin ni kaffalama mindaan. Just ji'a amma ji'i ga'utti akka humtu isaan hin kaffalamne ni beeku jechuudha. Ji'i yeroo ga'etti mindaa akka argata waan beekaniif expect godhu jechuudha. So
akkasumallee leekchararri tokko torbeedhaan gaafa guyyaadhumaa jimaataa maal gochuu danda'a? Kwiizii kennuu danda'a. So yeroo mara jimaata kwiizii waan nu kennamuuf dubbisuu qabneedha jechuudha barataan ni beeka waan ta'eef. So innichi kun yeroo beekame wayii booda jechuudha. Torbeedhaan ta'uu danda'a, sa'aatii tokko booda ta'uu danda'a, sa'aatiidhaan, ji'aan ta'uu danda'a jechuudha. Intervaalichi ni beekama fiiksiidha. Variabilii gaafa ta'e immoo hin beeknu. Reinforcement occurs only if a variable amount of time has passed since the previous reinforcers. As keessatti immoo yeroo ammamiitiin booda akka ta'e wanti beeknu hin jiru jechuudha. Fakkeenyota kana haa ilaallu. So asirratti a man is paid after completing a certain amount of work. Hojii amma ta'ee erga xumurameen booda maal argata? Kaffaltii argata jechuudha hojjetaan tokko. Innichi maal inni lakkoofsa lalamu hojii ammamii akka raawwateen certain amount of work. So uffata 3 akkuma oomisheen ta'uu danda'a. Kophee 5 akkuma jenne sana akkuma oomisheen ta'uu danda'a. So innichi kun maal inni fixed ratio dha jechuudha. Ratio lakkoofsa akkasumallee fixed dha. Gambling games innichi kun immoo tapha gaambilii jechuudha. Yookaan qumaaraa kan jennu kana inni kun immoo qumaarichi kun yeroo lakkoofsuma inni kunillee yeroo meeqaffaa irratti garuu akka nyaannu hin beeknu. Tokkoffaa irratti nyaanne sana booda inni lammaffaan immoo 20ffaa irratti nyaachuu dandeenya, 100ffaa irratti nyaachuu dandeenya, 30ffaa irratti nyaachuu dandeenya. Yeroon isaa yeroo meeqaffaa irratti akka nyaannu hin beekamu. Kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha inni kun variable ratio ta'a jechuudha. Lakkoofsa waan ta'eef ratioodha. Fixed fi variable keessa kamiin gaafa jenne immoo variableedha. Sababni isaas yeroo meeqaffaa irratti akka argannu waan hin beekneef. Payment of salary on first of every month. Inni kun immoo time interval qaba jechuudha ji'aan. As keessatti payment of salary on first of every month kana keessatti time interval dha ji'aan waan ta'eef time interval ta'uu isaa egaa beekne immoo variable immoo fixed interval kan jedhu adda baafachuudhaaf maal goone jechuudha. Salary dhaabbataadha yeroo guyyaa jalqabaa ji'aan guyyaa jalqabaa akka kaffaltiin nu kaffalamu mindaan akka nu kaffalamu ni beekna jechuudha as keessatti. So fixed interval ta'a jechuudha. Administration of quizzes or test on every Monday of the class. Guyyaa wiixataa maaltu jira? Quizin ni kennama jechuudha yookaan testiin. Kanallee guyyaa torbeedhaan jechuudha. Maalinni time interval qaba. Time interval qabaachuu arga beekne immoo guyyaa wiixataa torbeedhaan ni kennama. Inni kun maalinni fixed interval ta'a jechuudha. So fishing and dealing phone. Inni kun immoo maal ta'a jechuudha? Qurxummii qabu. Qurxummii qabu kana gama lamaan laaluu dandeenya jechuudha. Kiyyoo yeroo gad darbannu si'a tokko gad darbannaa duwwaa qabnee baana. Ammallee gad darbannaa duwwaa qabnee baana. Sadaffaa gad darbannaa yookaan qabnee baana. Inni kun akkasitti gaafa laallee maal ta'a jechuudha? Ratio ta'a jechuudha. Si'a lammaffaa darbannee sadaffaa irratti qabnee, sadaffaa darbannee afuraffaa irratti qabnee variable ratio ta'a jechuudha inni kun. Sababni isaas si'a meeqaffaa irratti darbannee akka qabnu hin beeknu. Garuu taayimiidhaan gaafa laalle immoo sa'aatii tokko keessatti qurxummii amma kanaa qabuu dandeenya. Amma qabnu beekamullee baatu sa'aatii tokko keessatti amma qabnu hin beekamu garuu waan ta'e ni arganna. Turtii sa'aatii lamaa keessatti akkasitti gaafa laalle immoo maal ta'a jechuudha? Variable interval ta'a jechuudha. So variable interval ta'a. Dealing phone kun immoo bilbila bilbiluu. So bilbila tokko bilbilee lammaffaa irratti immoo turtii ammamii booda akka bilbilu hin beeknu jechuudha. So amma fakkeenyaaf hojjettoonni kastamariidha bilbila yeroo bilbilan bilbila isa tokko bilbilanii isa lammaffaa irratti isa lammaffaa turtii ammamii booda akka bilbilan hin beekan. Inni kun maalinni interval time interval qaba. Time interval ta'e immoo variable time interval dha jechuudha. So yeroo bilbilli bilbilamullee akkasuma bilbilli gaafa nu bilbilamu hojjettoota laaluu dandeenya. Kastamariin inni tokko bilbilee inni lammaffaan
turtii yeroo ammamii booda akka bilbilu hin beeknu. Sa'aatii tokko booda bilbiluu danda'a. Daqiiqaa 30 booda bilbiluu danda'a. Innichi kun maalinni time interval dha, variable time interval dha jechuudha. Example kun bifa kanaan hubatamu. Inni kan biraa punishment dha. Punishment is a stimulus that weakens the response or makes it less likely to reoccur. Punishmentiin amalli tokko akka inni irra deebi'ee hin taane kan taasisan jechuudha, kan dadhabsan. So punishers can be any aversive or unpleasant stimuli that weaken response or make them unlikely to reoccur. Wantoota unpleasant ta'e, wantoota namatti hin tolle amalli sun irra deebi'ee akka raawwatamu kan hin taasisnedha jechuudha punishmentiin. Punishmentii keessatti wantoonni hubachuu qabnu immediacy kan jedhu jira, consistency fi intensity. Matter are important for effectiveness of punishment. Immediacy jechuun amalli tokko beeveriin tokko akkuma ta'een dafanii adabu jechuudha. Akkuma ta'een dafanii adabuun kun maal godhaa? Amalli sun irra deebi'ee akka hin raawwanne taasisa jechuudha. Consistency'n immoo yeroo amalli sun raawwate hundaa daa'imni tokko waan tokko gaafa balleessite hundaa adabu jechuudha. Fakkeenya gamasiin osoo fudhanne. Innichi kun consistency jechuudha. Amalli sun akkuma raawwate hundaan adabu jechuudha. Barataan tokko yeroo kilaasii hafu hunda adabbii waan ta'e adabu. Which means har'a hafee har'a adabnee boruu hafee boruu adabuu dhiisuu osoo hin taane har'a hafee adabu, boruu hafee adabu. Gaafa itti aansu gaafa hafee akkasitti adabu. Consistency jechuudha. Intensity jechuun immoo gadi fakkeenyaan adabbii cimaa adabu. Adabbii cimaa gaafa adabne amalli sun irra deebi'ee raawwachuu dhiisuu, carraan irra deebi'ee raawwachuusaa ni xiqqaata jechuudha. So immediacy'n akkuma amalli sun raawwateen adabuu fi consistency'n immoo yeroo amalli sun raawwate hundaa sirriitti adabu jechuudha. Itti fufiinsaan adabu jechuudha. Consistency'n isaa, intensity'n immoo gadi fageenyaan jechuudha. So like reinforcements, punishers can also be primary punishers or secondary punishers. Primary punishers ta'uu danda'u, secondary punisher ta'uu danda'u jechuudha. Punishmentiin illee primary kan jennu uumamumaan peenii qaba. And extreme hootii ho'a cimaa uumamumaan iyyuu inni kun dhiibbaa qaama keenyarraa waan ga'uuf iyyuu inni kun primary punisher dha. Qorri cimaan illee cold are inherently punishing. Isaan kun adabbiidha jechuudha. Ho'i cimaan uumamumaan iyyuu akka punishmentiitti ilaalama. Coldin illee akkasumas. So secondary punisheroonni immoo secondary punishers are like criticism, yaada nama tokkoo qeequu, demerits, dogoggora keenya tokko ifatti baasu, like demerits waan eksiifaa namarra kaa'u, catcalls jechuun nama tokkotti iyyuu jechuudha. So jeequu nama tokko gurmiidhaan fa'aa irratti iyyuu, scolding jechuun immoo like ifannaa waan akkasitti, fines adabbii, and bad grades. Isaan kun maal inni secondary punisheridha. Again, 4 ways to modify behavior. Amala tokko karaalee afuriin modify yookaan sirreessuu ni danda'ama. Reinforcement fi punishment dha. Badhaasuu yookaan jajjabeessuu fi adabuudhaan jechuudha. So isaan lachuu positive fi negative qabu jechuudha. Positive jechuun adding something to the behavior and negative immoo removing something from the behavior. Amala sanarraa waan ta'e hir'isu amala sanitti waan ta'e dabalu. So in our case reinforcement is positive and negative qaba. Punishment illee positive and negative qaba. Positive reinforcement jechuun something valued or desirable. Positive reinforcement. Example, getting a gold star for good behavior in school. Amala gaarii mana barumsaatti agarsiisaniif gold star argachuun maal inni positive reinforcement dha. Waan gaariitu amala keenya sanitti dabalee amalli sun akka cimu taasisa, akka jajjabeeffamu taasisa. Gaafa immoo removing adding unpleasant gaafa inni immoo wanta hin barbaachisne amala sanitti dabalu jechuudha. So wanna gaarii hin taane wayi. Example, getting a spanking for disobeying. So daa'ima nama hin kabajne tokko rukutu jechuudha.
So inni kun rukuttaasummaa inni waan unpleasant ta'e garuu behavior sanitti dabalameera jechuudha. Inni kun maal inni waan hin barbaachisne amala sanitti dabaluu jechuudha. So fakkeenyaaf gibbii keessatti barattoonni foddarraafaa gaafa doormii foddarraafaa gaafa fuula keessatti niqattan yeroo baay'ee maaltu ture kaaffee keessa hojjechiisuufaa ture jechuudha. Inni kun maal inni waan hin barbaachisne itti dabalame jechuudha amala sanitti. So adabbiin kun maal inni kaaffee keessa deemtanii akka hojjettan taasisuun kun adabbiitu itti dabalame. Waan hin barbaachisnetu beevarii sanitti dabalame. Beevarii sun akka irra deebi'ee irraa raawwanne lammataa akka foddarraan hin dhiqanneef kaaffee keessa sa'aatii ammateef hojjechiifama jechuudha. Negatiif gaafa jenne immoo negatiif reinforcementiin maal inni wanta gaariin taane tokko irraa mulquu jechuudha. Something unpleasant, removing or avoiding something unpleasant. Negative reinforcement. Example, avoiding a ticket by stopping at a red light. So, fakkeenyota baay'eetu jira. Wantoota hin barbaachisne erga maallee jalqaballee kaasuuf yaallee jirra. Nama sin jeequ tokko gaafa sinirraa remove goone innichi kun waan unpleasant ta'e tokko sinirraa kaafameera waan ta'eef maaltu ta'a jechuudha. Amalli sun akka carraan dubbisuu keessanii baay'ee dabalaa. Gaafa immoo negative punishment in something valued or desirable punishment by removal. Example, losing a privilege such as going out with friends. So as keessatti negative punishment gaafa jennu hojjetaa tokko mindaa isaa adabu fakkeenya kana osoo fudhanne gaafa inni hojii isaa irraa hafe mindaa isaa adabuu ni dandeenya jechuudha. Mindaa isaa gaafa adabamu yeroo kana maanni mindaan wanna barbaachisu ture wanna barbaachisu kana irraa kaasne jechuudha. Negative punishmentiin wanna nu barbaachisu wanna nu fayyadu nurraa kaasu jechuudha. Negative punishmentiin immoo wanna nu barbaachisu nurraa kaasuu ta'e positive punishmentiin immoo wanna nu barbaachisne nutti dabalu jechuudha. So isa kana bifa kanaan hubanna. Let us go forward. Shaping kan jedhu laalla. Shaping is an operant conditioning procedure in which successive approximation of a desired response are reinforced. So, in shaping, you start by reinforcing a tendency in the right direction. Waan tokko walitti fufiinsaan maal gochuudha jechuudha. Adeemsa waan tokko walitti fufiinsaan reinforce gochaa deemna jechuudha. Amala barbaadnu sana argachuudhaaf maal gochaa deemna? Reinforce gochaa deemna jechuudha. In shaping, you start by reinforcing a tendency in the right direction. Then you gradually require responses that are more and more similar to the final desired response. Wanta dhumarra barbaadnu tokko argachuudhaaf amala sana reinforce gochaa shape gochaa deemna. The response that you reinforce on the way to the final ones are called successive approximations. So, barnoonni keenya hedduu akka dheeranneef egaan barnoota keenyarraa asumarratti dhaabbannaa itti aansuudhaan immoo paartii waan haftee ni xumurraa. So agaammaatti waan nufaana turtaniif guddaa galatoomaa. Chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhachuun dagatiin akkasumallee viidiyoo kana like share gochuun dagatiin. Goodbye.